raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Oolmaa bultiin sannagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa kan isa yooyifatan xiiqii dhugaasaati. Sagantaa keenya kamisa fulbaana bultii 3 bara 2019 guyyaa har'aatiin ammoo hooggana yookaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo konyaa Gujii ba'aa Jaal Magarsaa waliin turtii taasifnee fi ajjeechaa hidhaa fi gidirfamni loltoota mootummaa kunuunfataa Empaayer Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfamaniin Oromoota Maccaa Gujii konyaa Iluu Abbaaboor giddugaleessa Oromiyaa Tuulama lixaa fi kanneen biroo keessatti gaggeeffamaa jiru jabaatee itti fufuun wal qabatee guyyaa kaleessaadhaa gochaa amaa konyaa Wallagga lixaa magaalaa Gimbii keessatti raawwate qoratuuf gara magaalaa Gimbiitti bilbiluun odeeffannoo guutuu Oromticha magaalaa Gimbii irraa arganne tokkoof haala waliigalaa dhimma Oromoof Oromiyaa takkaa'u dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii Oromticha magaalaa Gimbii waliin taasifne kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessa naga dhumaatti nu faanaa ta'u jechaa jalqaba irratti marii dhimma yeroo takkaa'u tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo boon tibba kana fudhataa jiruu fi gama biraan ammoo olola waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaadhaa diigameera jedhamee awweenfamaa jiru ilaalchifne kan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo konyaa Gujii ba'aa Jaal Magarsaa waliin taasifne isiniif dhiyeessuun sagantaa keenya aanfannaa. Turtiin keessan naga dhumaatti nu faanaa ta'uun ammas afeerraa keenya. Waraanni bilisummaa Oromoo booni konyaa Gujii ba'aa keessa socho'u tarkaanfii fudhateen Oromoota hidhamanii jiranis mana hidhaatii baasuu danda'eera. Loltoota mootummaa kunuunfataa Empaayer Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyi kanallee akkaan adabeera ka jedhutu jira. Meegaa dhaggeeffattoota keenyaaf akka haaraa hin taaneef isin ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godina Gujii ba'aa ta'uun quba qabasa kanarraa ka'aatii tarkaanfii amma fudhattan kanallee uummata Oromoof ibsa. Waraana garboonfataa Koloneel Abiyyi Ahmadiin hoogganamu godina Gujii ba'aa aanaa Gooroo Doolaa ganda utuluu irratti tarkaanfiin fudhatamee ture. Warra korbiittanneessaa, poolisii, milishaa warra kana fakkaatan ammallee warri raayyaa ittisa biyyaa haga tokko waliin jiranu raayyaa ittisa biyyaa bobbaatii isaan bankoon waraanni duubaan seenee tarkaanfii fudhatee achi keessaa isaan baasee hidhamtoota achi keessa jiran naannoo gara nama 30 oliin lakkaa'u hidhaa keessaa baasee warroota jala deemtota isaanii nama 5 harkaan dhuunfatee jira. Hayyee. Akkasumas guyyaa darbee jechuudha godina Gujii bahumaa kana keessa jechuudha aanaa Gooroo Doolaa Gandaraaroo keessatti guyyaa lamaa fi waraanni keenya lola jajjabaa godhee waraana garboonfataa hedduu irraa hobbaasee hedduu madeesseera. Ajajaa isaanii kan waraana san qabatee dhufee guyyaa suni ijjeesee jira jechuudha. Hayyee. Lola guyyaa lama bakka sunti ta'ee guyyaa tokko namoota hedduu ari'anii galaana kaanti naqanii gara nami 7 irraa hobba'ee nami 10 immoo madoo ta'ee jira jechuudha. Hayyee. San keessaa ammoo nama fayyaa tokko galaana fudhatee nama madoo tokkollee galaanatti irraa fudhatee guyyaa lammaffaallee fi mallee duula qindeeffattee ganda 7 irraa waraana qabdu guutuu meeshaa qabduun nutti bobbaatee guyyaa sunillee ittisa jabaa godhee waraanni keenya hagana kam jenne dha'eefirraa ittiseefirraa deebisee turee jechuudha. Hayyee. Guyyaa kanallee madoo reeffa baay'ee fe'atanii deebi'anii jiranii kanumarra mana uummata nagaa hedduu gara 10 oliin lakkaa'amu guyyaa sun gubanii hobbaasaniira jechuudha ganda san keessatti. Hayyee. Guyyaa kana jechuudha qeerroo Oromoo waraana garboonfataa kana baqataa ture qabdee naannoo ganda Saraansayiitii magaalaa naannoo sun achitti hin deebitee qeerroo kana
maqaan isaa Mashii Waaqoo Baatii jedhan. Rasaasaan uummata duratti jeette. Hayyee. Akkasumas maatii qabsaa'otaa mana hidhaa keessa naannoo guyyaa 20 bulanii ka jiranu nama akka Dhaddacha Mi'eessaa Alaqee, Abdullaahii Goluu Alaqee, Gadaa Gaankiraa baay'ee Karteessaa Uturaa Shungee warra jedhaman guyyaa tokko gadi guurte qobbaachee jechuudha. Mana hidhaa dhuunfannaa isaanii jala ka jiru waan qaanfachiisaa mootummaan nama akka isaa keessa jiru nama hidhee akka qabu gadi guursee nama 4 obbaasee jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo boonni kibba Oromiyaa keessas ka jiru giddugalas ka jiru lixa Oromiyaas kan jiru tarkaanfiilee boonsoodha kan inni fudhataa jiru ka dhaga'amu dhiyeenya kana. Haa ta'uti namoonni gariin warri mootummaa kana deeggaruufis haa ta'u olola oofuudhaaf deeman waraanni bilisummaa Oromoo boon diigameera keessumaa ka gara Gujiif Booranaa jiru ammoo harka kennatee iyyuu galaa jira jedhaniitu garaagaraan olola oofu isin meeshaa kanaaf deebii attamii qabdu Jaal Magarsaa. Kun warroota jala deemtota diinaatitti olola oofamaa ture waggaa 28 darban keessatti dhimma ololaa kana uummata Oromoo bal'aaniin beekaa waraanni kenna waan fakkeenya godhe argisiisee jira jechuudha. Akkatti diigameetti akka waan tokkoon ta'etti waraana agasitti guule ta'ee firraa deebisee jira jechuudha. Ijjeesee hiikatee jira jechuudha. Akkaan qabneetti argisiisnee jira jechuudha. Akkaan qabnee fuunee yaallee fayyinee galchilee jira. Kun uummata iddoo ragaa ta'a jechuudha. Guyyaa duraa lola naannoo darmeetti ta'ee ji'uma darbe kana keessa nama tokko harkaan qabne nama tokko immoo madoo jiraa boojinee madoo boojine kaan inni jeefnee qawwee irraa hiikannee fuunee deemii yaalladhu jennee biraa deemnee fayyaalee sakaan hin qabne jechuudha. Achiin durallee lola naannoo Adaadiitirra ta'e madoo isaanii harkaan qabnee hin fuunee namni kun nama Oromoo jennee yaallee fayyinee deebinee jechuudha. Osoo diigamteete waraanni keenya waan kana godhuu hin danda'u. Fakkeenyaaf kaleessa gaadasuun keessa dhahee baasee jala deemtoota isaanii nama 5 harkaan guuree hidhamtoota nama 30 ol yaasee jira jechuudha. Waraanni Oromoo guyyaaf guyyatti hojii boonsaa fudhataa jira jechuudha. Boorana keessatti, Gujii keessatti kibba kana akka jirutti fudhachuu jira. Guyyaa darbee Boorana aanaa Areeroo keessatti paataroolii isaanii makalaakiyaa qabattee deemtuun dhahee jira jechuudha. Kanaaf kun odeessa diinaati. Sabboontota seenaa hamilee gadi buusuuf warroota isaan jala deeman lukkeelee diinaa hamilee ol kaasuuf yoo godhanii maletti waan dhugaarraa gargarii fagooti jechuudha wanni kun jaalati. Ayyee horii bulii Jaal Magarsaa kan hin kana taanse kaasuu barbaadu egaati kana booddee furmaanni tokkichi uummata Oromoof bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa fi ooboo qofa ta'uun ifatti mul'ataa jira. Raayyaan ittisa biyyaa kan Koloneel Abiyyiin hoogganamu kun bakkayyuutti Oromoo obbaasaa jira. Kanaaf mee ooboo jabeessuudhaaf Oromoon maal godhuu qabaa jetta uummata Oromoofis jaallan kee kutaalee yookaan dirree Oromiyaa garaagaraa keessa jiraniifis dhaamsa attamii qabda Jaal Magarsaa. Uummata Oromoo bal'aa fi dhaamsi qabu du'u jirra, dhumaa jirra, karaa irratti dubartiin garaachaa, daa'imman xixiqqoon mana waliin qabeenyi isaanii guutuun duguugamee lafarraa darree jira jechuudha. Uummati kun akka namaatitti kan jirre guyyaadha qabeenyi isaanii hin jiru, inni hin jiru. Kanaaf uummata Oromoo afaan tokko ta'uudhaan waraana bilisummaa Oromoo waliin hiriiranii mootummaa garboonfataa caccabee ammasiin balkana xumuratti godhuu qabaa jechuudha uummati keenya. Abdii kutachuu hin qabu jechuudha. Baruma baraani wanti waggaa dheertuuf ilmaan Habashaan irratti dalagaa turte ammallee deebitee ilmaan keenya irratti akkasiin hin deebine waliigan barbaachisu kaffalee uummati keenya kan ofirraa kaasuu qabaa jechuudha. Kaaniin jaallan qabsoo tanaa bosona kana keessa jiran murannoodhaan kutannoodhaan uummata keenya bira dhaabbachuu yoo uummati keenya wareegamee argamuu danda'uu qabnaa jechuudha. Murannoo itti deemu oon ta'ini abdii gaafa kutanne yoo murannoo keenya laafa ta'e uummati keenya ijjeechaadhaan sodaatee fagoowwan deemu ta'e wanti inni keessa kaasee akka har'aatti ijjeechaa duratti deemtu haguma jirturraa waa hin dhaabannee fi ijjeechaa du'aaf saamicha qabeenyaatii fi uummati keenya bakka laaftuu dhabee waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'uudhaan mootummaa kana xumuratti godhuu jedhee dhaamsa qabaafi jechuudhaan. Dhiifama osoo hin obbaafne waa'een qabeenya Oromoodhaa kan Gujiidhaa gubatuu dubartiin Oromoodhaa gudeedamuu akkuma jirutti Oromoon keessumaa kan Gonyaa Gujii lixaa kun buqqa'ee ba'uudhaa waan ija keessaniin agartan waan dhageessan gabaabsaa uummata Oromoof ibsaa. Qabeenyi fakkeenyaaf akka bunaa, weesii, midhaan amma latu jira jechuudha. Isaanii gahe kana jechuudha. Ciranii lafarraa balleessanii mana irratti gubanii qabeenya guutumaa guutuu duuganii lafaa balleessan jechuudha. Kana godhanii dhiifne lubbuu namaa, lubbuu kajaarsaa, kajaartii, diqqaaf guddaa walirratti hobbaasuu jiranii jechuudha.
kuni godinoota lamaa kana keessatti jenoosaayidii kan irratti gochaa duguuggaa sanyiiti godaansisanii amma uummata karaa irratti galaa magaalatti galaa uffannaa waraana raayyaa ittisa biyyaatii akka to'atamuu dandeettanuu asi dhiyaadhaati galaa jedhanii akkasitti uummati kun godaanee galee naannoo sanatti horiin isaanii walta bakka tokko walta deebisanii horii irraa hobbaasu jiranii qabeen irraa badu jira jechuudha uummata kana kaaniin immoo mana hidhaatitti adda ammaa tana gandarra guuranii hidhaa jiranii jechuudha keessaa guuranii fixan namoota amma siilaa akka kana warra gandarra guuranii hidhanii achii maatii qabsaawotaa jedhanii fixanii nama arfan kuni akkasitti godhamu jira jechuudha gama hundaanuu duguuggaa guddatti irra deemu jira badii guddatti irra deemu jira badii seenaa biyya lafaa kana keessatti mootummaa garboonfataan gosa kana dalagee beeku hin jiru jennellee waa dhugaa dhiyaataati jechuudha qabeenya isaaniitiin lubbuu isaaniitiin hin jiru badii guddaa uummata kanarra deemu jira jechuudha uummati kun akki caalaan isaanii hidhuma keessa jiranii hidhumaa fi diraarsaa kutaa ulee caccabsanii ammaa sana ka fincaaniif fincoonne kamaa hin teene maayidhaa keessa jiranii jechuudha jaalaki. Ayyoo ulfaadha jaal magarsaa dhumarratti mee uummanni Oromoodhaa egaa dur walii kaa waliin dirmataa bakka tokko yoo du'e maaf du'e dhiiga kooti jedhee ka'ee walii reebbateetu irratti ba'aa karaa cufaa waan garaagaraa godhaa ture amma sun hin jiru Gujii fi Wallaggaa fi Booranni Ilubbaa Boor giddugaleessi qobuma dhumaa jira Oromoon akka duraan tokkummaan akka waliin ka'ee falmatuuf maal jetta dhaamsa walii galaallee yoo qabaatte dhaammadhuuti harmarratti obbaafna ajajaan waraana bilisummaa Oromoo godina Gujii ba'aa jaal magarsaa. Uummati keenya Oromooni waliin garboomee rakkoo tokkotti harkaa qabaa nuti Boorannaa Gujii Arsii Wallaggaa Shawaa addee hundaayyuu bakka tokko waliin miidhamu jira waliin rakkachuu jira bosona kana keessatti seenaan akkasii uummati keenya kana hubatee garbummaa kana afaan tokkoon dubbatee ofirraa dhiibuu qabaa walirraa birmachuu qabaa gara tokko deebuu qabaa kallattii tokko deemfatee mootummaa garboonfataa kana ofirraa kaasuu qabaa jedhee qaamadhaachu uummati keenya wal talaaluun qabu walirra daawwachuun qabu uummati keenya wal bira dhaabbachuu qabaa jedhani. Egaan hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo boon fudhataa jiru akkasumas gidirfama loltoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan Oromoota konyaa Gujii ba'aa fi lixaa irratti raawwataa jiruu fi egeree qabsoo bilisummaa Oromoo fi Oromiyaa irratti dhaamsaa fi marii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo konyaa Gujii ba'aa jaal magarsaa waliin taasifne harmarratti obbaafneerra jaal magarsaas maqaa dhaggeeffattoota keenyaan irra deebinee galatoonfataa kanatti aansuudhaan ammoo tarkaanfii ammeenyaa loltoonni kunuunfataan Impaayera Itiyoophiyaadhaa yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfaman guyyaa kaleessaa konyaa Wallagga lixaa hona gimbii magaalaa gimbii keessatti Oromticha tokko irratti raawwataniif haala waliigalaa lixa Oromiyaa Maccaa keessatti loltoota Koloneel Abiyyiin raawwataa jiru laalchifne marii Oromticha magaalaa gimbii waliin taasifne isiniif dhiyeessinaa itti dhiyaadha. Magaalaa gimbii keessatti egaa akkuma beekamu reebichi fi guddaa akkasumas hidhaan akkuma itti buufatti jira. Gurbaan tokko guyyaa kaleessaa reebicha hamaa irra gahuudhaan fuula isaarra booksii haa ta'u dullaa haa ta'u waan barbaadan ergaa barbaadanii garafanii dhiitanii waan barbaadan godhanii booddee bakkeetti gatuudhaan gara galgalaa gara hospitaalaa kan dhufedha jechuudha gurbaan kun. Tole. Fuula isaarrallee deegii baay'inaan kan jiru akkasumas illee iji isaa garri bitaa nama arguudhaaf illee kan rakkisaa ta'e reebicha hamaa irraan gahuudhaan hamma barbaadan akka bofaa ergiin lafatti tumanii booddee kan isaan gadhiisanii isa booddee gara hospitaala keenyaa dhufee jechuudha. Onoota lixa Oromiyaa Maccaa konyaa qillee Wallaggaa bakka garaagaraatti lolli kaleessa ta'eera loltoonni wayyaaneedha bakka sitti miidhamanis gara hospitaala gimbiitti kafeeyamanis jiru warri kaan xiyyaaraan achirraa kaafaman kan jedhu jira loltootaa fi yaalii gootan qabdu. Gara hospitaala keenyaatti nama fidan tokkollee hin qabanii reeffa namoota baay'ee ambulaansiidhaan gara olitti ol guuraa turanii reeffota kanallee gara isaan geessan hin beeknu akkuma kanammoo madoo baay'een tureera iddoo sanatti madoo warra kaan baay'inaan gara Finfinneetti xiyyaaraan kan isaan fe'aa turanidha warra kaaniin immoo dhossuudhaan ambulaansiidhaan halkanii fi guyyaa kan isaan guuraa turanidha malee gara hospitaala keenyaatti illee kanaan duras madoo isaanii fidanii hin beekanii hospitaalli kan biraasaa jiru gara sanatti kan isaan geessan jechuudha. Tollee gaamee ulfaadhaa egaa ammas guyyaa dheengaddaa kana hooggantoonni jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo garaagaraatti dhufanii viidiyoonis waraabamee suuraan ka'amaa oole kanaaf isa amma immoo ajjechaa fi hidhaan gidirfamni qabeenya Oromoo manca'uun itti fufee jiru kan attamitti ilaaltu Oromoonis akka kanaan dura akka moofamneef dhaamsa attamii qabdu Oromtichi lixa Oromiyaa Maccaa magaalaa Gimbiirraa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaan dubbataa jirtan kun. Bu'uun abboota siyaasaa dheengadda kan isaan walitti dhufanii tokkummaa uumneerra Oromoon tokkodha jedhanii ka'anii yeroo garaagaraatti nun tokko ta'an irraa tokkummaa uumneerra jedhanii waan baay'eedhaan kijiba guddaa nu kijibanii jiru. Ammas waliigalteen isaanii kun
waliigaltee dhugaa yookaan waliigaltee haqa yoo ta'e wanta waliigalan sana yeroo sana hojiitti jijjiiran ijaan arguu barbaanna maleessa waraqata irratti immoo mootummaan kunis ta'ee warri siyaasa garaagaraa geggeessanii yeroo garaagaraatti waliigaltee humnanii walii mallatteessaa turaniiru jechuudha. Amma garuu mallattoo isaa walii mallatteessan kun amma haqa qabeessa ta'e ija keenyaan fuulatti ijatti arginutti walii mallatteessuun isaanii kun guutummaatti nama bukkeetti fudhatama hin qabu. Ammallee maaliif waraanni amma guyyaa har'aatti nama hidhaa jira, nama dararaa jira, nama ajjeesaa jira. Liqii Oromiyaa Gujiin bakkootiin garaagaraa komaandii postii jala jira. Waraana takka barbaade nama ajajaa jira. Waraana takka barbaade nama saamaa jira. Waraana takka barbaade dubartootaa fi ijoollota keenya gudeedaa jira. Kanaaf walii mallatteessanii guyyaa walii mallatteessanii kaasanii waraana isaanii Oromiyaa keessaa baafachuuf yookaan immoo daangaarra dhaqanii kaa'achuu qabu. Komaandii postiin irratti labsan dhalli uummatarraa kaasuu qabu. Ajjechaa fi hidhaa garaagaraatiin uummata kana jiran uummatarraa kaasuu qabu maleessa gama tokko nu waliigallee irraa iccitii qabna jira. Gama biraan immoo uummata dararaa kunoo edda galgala dargaggoo kana irratti reebichi kun kan raawwate. Kun maaliree waliigaltee isaaniiti gonkumaa nu biratti kun fudhataman qabu. Atu waan tokko hojiitti hin jijjiiran yoomiyyuu waliigaltee isaanii kana fudhachuu hin dandeenyu gaafa hojiitti jijjiiramudha kan nuyi fudhannu jechuudha. Tole egaa ulfaadhaa meedhuma irratti dhimma waraana bilisummaa Oromoo irratti maal jettu tarii tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo tibba kana fudhates yoo quba qabaattan nutti himtu gargaarsa yookaan immoo bifa ittiin Oromoon guutuun waraana bilisummaa Oromoo tumsuu yookaan jabeessuu qabu irratti illee waan dhaammattan yoo jiraate dhaammadhaatii marii keenya kanarraa ni obbaafna. Waraanni bilisummaa Oromoo kan kanaan duraa caalaa humna isaa jabeeffatee uummata isaa amansiifatee uummata gidduu kan inni deddeebi'aa jirudha. Yaa uummata Oromoo warri kana hin dhageen jirtan humna keessaniin yaada keessaniin waan jiru hundumaanii waraana bilisummaa Oromoo kana bukkee dhaabachuudha. Yeroo ammaa yaadaan illee bukkee dhaabachuudha maleessa waraanni bilisummaa Oromoo kan kanaan duraa caalaa ofitti amanamummaa qabaatee adeemaa jira. Wanta dhagaa jiru wanta baay'ee nama boonsudha jechuudha. Kana malees immoo mootummaan kun abdii kutachuudhaan guyyaanni isa baqatee keessaa ba'aa jirudha jechuudha. Yeroo agarreetti kan jeneraalonni nama mootummaa Dr. Abiyyiin geggeeffamu kun tokko hin jirani hundi isaanii baqatanii ba'aniiru. Amma waraana goda keenya naannoo lixaa jiru kana kan geggeessaa jiru matolaqaa fi saralaqaa jechuudha. Jeneraali tokkollee kan geggeessaa hin jirredha. Kanaaf uummata Oromoo kana beekee kan kanaan duraa caalaa waraana bilisummaa Oromoo bukkee dhaabachuu qaba jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo koonfidensii guutuudhaan Oromiyaa keessa adeemuudhaa fi yeroon isaa baay'ee gabaabaa natti fakkaata haala amma jiru. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu gama tokkoon haraara yookaan tokkummaa jaarmiyoota Oromoo jecha gama kabiraatiin ammoo qabeenya Oromoo barbadeessuu, Oromoo ajjeesuu, buqqisuu fi gochaalee ammeenyaa daangaa hin qabne kan gannoottan 27-8 darban Oromoof Oromiyaa keessatti raawwataa turan daran itti fufanii kan jiran ta'uu isaati loltoonni Koloneel Abiyyi. Egaan isa kana jalaa ba'uuf furmaanni tokkichi waraana bilisummaa Oromoo Woboo jabeessuu Oromoonis tokkummaa isaa jabeeffatuun kaayyoo qabsoosaa kan walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoo akkasumas mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatuudhaa itti fufuu akka qabu gamanumaan dhaammataa. Kanatti aansuun immoo wallee warraaqsaa gabaabaa tokko isin afeeruun waan afeef walitti deebinaa itti dhiyaadhaa. Meekaayetan tuttukan agaraatiina bullukan aadaa kan goota koofarsan ati sakamtuna jeersan agaanni bosona jira. Kabata wajagira loltu muddiin sinaara gubee gubbisaa jiran bineensa maataa keessa ajaa'ullu qaabundeessan ati jamuu qabu atee gurgubaa bukkifatee itti damuu kasoorate. Du'aaf garaa kutatee lunni manattaa galu deemee odoo lolu garaa sabbula malee booda duun isaan oolu. Garaachi duruu jirti mi'a garaa makamtee egaa narra eegatee booniif garaa nuchitee baakuu gadi qabatee basaasaan nuun taphatee. Sobee unu fakkaatee dabarsee goota laatee emanatti martisiisee nyaachisee obaasisee daandiin beekna agarsiisee Oromoo gorraasisee. Lammii koor eegsisee tasfaa'uun jamadaan ajajjabee jabarbadaan aseenaa qabdi duuti keenan deebisa gumaakee. Leenca barii boolatu jeneraal waaqoo guutuu seenaan gootaan dhokatu goota elemoo giltuu goota elemoo giltuu. Goota malee kumbuloo maali dhufu loola malee bilisummaan hin dhufu goota malee
Wallooteen yuungitu seenaa gootitti argitu deemee hidhaboo abootiin. Walitti dachaaneerra dhaggeeffattootaaf hordoftoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu sagantaa keenya guyyaa har'aatiin dhimma Oromoof Oromiyaa irratti marii hooggana waraana bilisummaa Oromoo konyaa Gujii Ba'aa Jaal Magarsaa waliin taasifnee fi gochaa suukanneessaa lixa Oromiyaa Maccaa magaalaa Gimbii keessatti guyyaa kaleessaa raayyaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaa Koloneel Abiyyi raawwatee ilaalchifnee kan Oromticha magaalaa Gimbii irraa odeeffannee isin dhageessifneen armaan baaneerra gama kabiraatiin ammoo irreecha malkaadhaa kan magaalaa Finfinneetti dilbata fuula keenya dura jiru kabajamuudhaaf deebi'u ilaalchisuun Oromoonni kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessaa gara magaalaa Finfinneetti imalaa jiran haa ta'u malee loltoonni fi poolisoonni mootummaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaadhaa magaalanii fi gandeen garaa garaa keessatti qeerroo fi qarree Oromoodhaa alaabaa bilisummaa Oromoo qabatanii ayyaana irreechaaf gara magaalaa Finfinneetti imalaa jiran. Diriirsaa jiran hidhaa jiran alaabaa bilisummaa Oromoos harkaa fuudhanii bakka garaa garaatti gubaa jiran dabalataan achuma magaalaa Finfinnee keessatti dargaggoonni Oromoodhaa waan sabboonummaa Oromoodhaa calaqqisiisu uffannaa aadaas haa ta'u faaya garaa garaa qabatanii socho'aa jiran yeroo ammaatti qabamanii poolisoota magaalaa Finfinneen hidhamaa jiru. Kanaaf Oromoonni bakkayyuu irraayyuu socho'anii wal hordofuu wal dhaggeeffatuuf waliin socho'uun gaarii ta'a waan baay'ee irraas nu oolchaa jenneetu dhaammanna gara fuulduraatti ammoo waan ta'u hordofne kan isiniif dhiyeessinu ta'a kan har'aaf qopheeffanne irratti obbaafneerra kan isin faana ture Hanaxiiqii Dhugaasaaf Gulaalaa Suur Sagalee Mo'aabuu Baati haga sagantaa keenya yeroo itti aanuun walitti deebinutti huumaan nama borii nu tolchinna.